السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا في دقيفتوتا هردفتوتا عملتا إسلام عكسما كبجمتوتا دعوتوتا رودا تيو بكم جرتني نجين ربي قدان اسم هذا كابو تربان كان أكم أرجع جرتا دام بني جرا علون هدون والله وانو مجايني فتوري أرامو ديبني جرا والله وني نقدي في تقص نجرا أستاذ كمال إبو دون إنساني والله قلبي كنيا باي نجابسه أستاذ كمال إبو دوتي إن مرة رايون قلتو أني الدنيا تنرابق أتون إنساني والله باي نمني غاري يودو ودو نما قدسيسا مالي فوجتن نمني كوني نما أمة أورومو في أمنتي إسلاما برايز حركة قبو akka keessattuu ummata oromootitti nashiidaa afaan oromoo hedduu nuuf gumaatee jira akkasuma deebiitii waan hedduu nuuf hojjetee jira wallahi rabbiin warra jannataa isa haa godhu bakkuma jirtanitti rabbiin araarama isaa kadhaa warra jannataa rabbi isa haa godhu namni qabsoo irratti du'e waan ufiitiif manqutila duna maalihi fahuwa shahiid akkuma jechuun jiru waan ufiitiif namni du'e wallahi warra jannataati jedhamee jira shahiidedha kanaaf jecha rabbiin warra jannataa isa haa godhu wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi namni kuni gahee guddaa nama hojjete ummata oromoo birattis ta'ee akkasuma amantii islaamaatiif namni kuni qabsoo ilmaan oromoo kana gaafa qabsoon teenyaa akka tokko laaftee jette gubatee nama bahee qabsoof bosona seenee ustaaz Kamaal Ebboo jechuun nama akkanaati rabbiin warra jannataa isaan haa godhu maali yoo jettan ustaaz Kamaal Ebboo kuni nama keenya biraa wallahi xaarii guddaa qaba maali yoo jettan nashiidaas nu qopheessee jira nashiidonni isaa hedduudha beekamoo kan ta'ani waan hedduu kan hojjete kanaafi wallahi allahumma ighfir lahu rabbiin isaa haararam warra jannataa isaa haa godhu jannata keessaa teessoo caaltu rabbiin isaa haa qubsiisu kanaaf jecha akka rabbiin kadhatanii ustaaz Kamaal Ebboo nama akkamii jedhee namni hedduun waan isaa dubbachuu danda'a ani garuu hundaa'ul waa'ee maalummaa isaa sun taane kan nagaddisiise wallahi du'a keessaallee akkaataa itti dhageenya sanitti yoo dhugumaan ta'u taate kara boodaatti waa hunda addaan baafanneetuma waliin dhageenya ta'a garuu akkaataa nama itti dubbatamaa jiru waan baay'ee nama jibbisiisu galatooma ulfaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Ustaaz Kamaal Ebboo fakkeenya dhalootaa rabbiin siif haa godhu teessoo jannataa ati yoo duutellee seenaan si dubbata dhalootaaf hojjettee waan gaarii waan faayidaa سنان سرها في دلو